Nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo har'aa kan hojjennu ruuzaa foon re'ee wajjin akkaataa akka hojjennu isinitti agarsiisa. Amma gara jiru kootti deema. Kan nu barbaachisu foon re'ee kiiloo tokko yookiin paawundii 2 lafee isaatii wajjin zayitiin nu barbaachisa. Qarafaa, heel, qurunfuud nu barbaachisa. Qullubbii nu barbaachisa. Jinjibila, vegetable seasoning nu barbaachisa. Akkasumas hawaajii yookiin qimamii kana kanaan dura qopheesseera. Description box yookiin immoo comment irra isa jalqabarra isiniin kaa'a achirra laala. Akkasumas timaatimii nu barbaachisa, shunkurtii nu barbaachisa, ruuzaan nu barbaachisa. Jiruu koo kaniin jalqaba lafee isaa akkas qobaatti xinnoo ishee nan danfisa. Qarafaa fi heelii xinnoo isheettan godha. Akkasumas ashawootti godhetanii imbisheessu badaa ganfalluma godhee baasa. Achi ammanni ganfallee dhutti ammasumatti immoo ruuzaa keenya qopheessutti deemna. Zayitii tan godhee amma zayitii 1/4 cup godhee achi shunkurtaa tokko murmureetanii ittan dabalee zayitii akka barbaadan isinitti godhachuu dandeessu. Ani egaa amma nagahootti godhee achi foon re'een akkasii xinnoo ishee danfeera. Ibidda isaa nan dhaabsa. Xinnoo shunkurtiin si'a bishaatu qullubbii adii ija 4-5 ittan naqee ija 4 yookiin 5 isin barbaachisa. Isa murmureettan naqe. Akkasumas jinjibila akkas murmureettan naqee. Gaasa murmuree kana jinjibilli fallaana shoorbaa tokkodha. Isa booddee qarafaa akkasii tokkoo fi walakkaa qurunfuudii fi heelii isaan immoo ija tokkoon ishee ija 5 ittan naqe heelii fi qurunfuudii. Isa wajjin immoo nan bisheessa. Isa booddee hawaajii yookiin qimamii kana vegetable seasoning jedhama. Grocery store ma keessa an argattu, supermarketii keessa an argattu. Fallaana shoorbaa tokkoof walakkaattan naqe. Isa wajjin immoo xinnoo ishee nan bisheessa. Akkasumas hawaajaan qopheesse kanaan dura isiniin jedhee isa immoo fallaana shoorbaa walakkaa sattan naqe. Isa booddee foon re'ee sana isa ganfalin godhe sana bishaan keessaa funaanitanii tan naqaa. Maraqiisaa yookiin bishaan isaan barbaadutti hin fayyadamu. Lafee masaa duwwaa funaanittan naqa. Egaa hawaaja isaa wajjin shunkurtaa qullubbii jinjibila wajjin xinnoo ishee immoo nan bisheessa. Foonicha nan bisheessa. Foolii isaa akka fudhatuufi.
egaa sirrumatti akka walitti foolisa akka sirriitti akkanaaf fudhatu erga sirriitti wajjin erga waaddee booddee timaatimii tokkoof walakkaa timaatimii guddaasaa tokkoo fi walakkaasaa akkas murmuree yookiin daakeetanii ittan naqa. Bishaanitti dhoksaa nan bisheessaa. Egaa gaafa sirriitti bishaan isaa fixatu sirriitti gaafa bishaatu ruuzaa kubbaayyaa 3 sirriitti miicee amma bishaan qulqulluu akka amma baasutti miiceetanii isa booddee ittan dabalaa jechuudha walitti. Achi bukkeedhaan immoo bishaan ho'isaan jira. Bishaan ho'aatinii isaanin kallasaa jechuudha. So ruuzaa kubbaayyaa 3 wanta godhee fi bishaansaa kubbaayyaa 6 godha. Dabiliin godha jechuudha bishaansaa. Egaa bishaansaa ergattiin godhee booddee ashaboo godheetanii akka bishaatu nan dhiisaanii. Ammasumatti immoo kan irratti firfirsinu zabiiba isa immoo xinnoo ishee zayitiidhaanii nan waaddaa. Xinnoo ishee gaafa xaaxaa jedhu achi ibiddarra nan baasa. Akka nu jalaan gubanne. Gaanii egaa kunooti ruuzaanis akkas bishaateera. Egaa amma dhiyeessuu maduwwaatu hafee isa qarafaa kanarraa funaanneetanii hin dhiyeessina jechuudha. Kunooti kana fakkaataa nan galagashaa qodaatti. Kunooti kana fakkaataa irratti immoo zabiibii isa bisheessee irratti nan firfirsa. Gaafa dhiyeessuudhaaf hin jedhu egaa kana fakkaataa. Yoo jaallattanii like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanutti amma wal agarrutti nagaatti.